wanni an dubbachuu barbaade waa'ee Abdii Raggaasaati wal qabateeti. Abdii Raggaasaadha. Abdii Raggaasaadha irratti durriyyeen garagaraadhaatii fi akkasuma warri Pheenxeellee yeroo irratti duula banuu barbaadanii arguu jirra miidiyaa kanarraa jechuudha. Jalqaba irratti dhugaadha wanni kuni sirrii miti kan jedhe viidiyoo wayii waraabee ture Abdii Raggaasaadha. Viidiyoo waraabisan keessatti dogongorri inuma mul'ata. Wanni sun dogongora akka ta'ellee itti himne erga sani ammoo gabbaa'eetii dhiifama jedhe. Erga inni dhiifama jedheen booda ammoo durriyyeen islaamaadha kaate. Maqaa islaamummaa himatanii laakiin ammoo muslima irratti duulan jechuudha. Gaafa islaamummaan tuqamu bakka jarri buuteen argan. Qe'een jarraadha. Ajandaan biraa ajandaan jarri naannessitu waan gandaa waan yartuu waan xixiqqoo naannessan. Gaafa ammoo muslima keessa nam tokko dogongore ammoo gabbaatee ittiin pheenxee of jaalachiisu yookaan kiristaana of jaalachiisuudhaaf jecha akka nama amantiidhaaf quuqameedhaa godhachuudhaaf gadi bahan. Kun sirriidhaa miti. Abdiin dogongoree jira dhiifama gaafatee jira erga inni dhiifama gaafateen booda wanni hafee jira wanni hafee hin jiru wanni takkallee hafee hin jiru jechuudha. Wanni hafee tokkollee hin jiru. Erga inni dhiifama gaafateen booda akkana godhi akkas godhi arrabsa maal godhan kunniin wama biraattu keessa jira malee waan abdiidhaatiin wal qabatuudhaa miti. Tamaam? Waan abdiidhaan wal qabatuudhaa miti. Wama biraattu qalbii isaanii keessa jira malee. Tayyib erga islaamummaadhaaf dubbachuun erga amantiin islaamummaa kun isin quuqee yookaan amantiin nama biraadha isin quuqe amantiin keessa maa isin hin quuqin? Dheengadda kana gurbaan gujii keessa godina gujiiti aanaa malkaadhaa gad baheetiin quraanii falfalaadhaa gaafa jiru maaf hin dubbatin? Maaf hin dubbatin ammaxxanseen turre? Asirra hin duutani gaafsan hin dhumattani gaafsan qalbii eessa dhaytan gaafsan eessa dhaytan? Gaafa quraanii kun falfalaadhaa falfala nabi Muhammad falfala fidee jedhee gaafa dubbatu eessa dhaytan isin? Arra ammoo eessaa gad yaatanii abdiin akkana godhee jettan mucaa reefu islaamatti dhufe inni hojjedha jedhee osoo deemutti jiru namni hojjetu kamuu dogongoraati osoo hojjetu yoo akka tasaadha dogongoreetiin jedhe ati ammoo uzrii isaa kaa'uu si barbaachisa ammoo ati irratti duulu si barbaachisa. Dheengadda eessa turte Tayyib nama amantii islaamummaadhaa kan mee dura amantii kan keetiif yoo ka yaaddoftu taate amantii islaamummaadhaa kana dubbachuudhaaf erga si godhe eessa turte dheengadda gaafa gujii keessatti gurbaan gabbaheetiin islaamummaa arrabsu. Gabbaheetiin gaafa islaamummaa arrabsu ijoolleen amma abdii irratti duulaa jirtan kan eessa jirtan gaafa san eessa jirtan? Gaafa duraa gaafa masrat taayyeedhaa ka jedhaniin raajii jirri jettuun kun gabbaheetiin islaamummaa arrabsu. Uffata gaddaa jedhuun uffata nama muslimtoota pheenxee ufumaa isaaniitti pheenxee tuffisanii achi fidanii kaan ergasanii uffata gaddaadha gaafa jedhu eessa jirtan isin? Eessa jirtan? Kaleessa kana gurbaan makoo billiidhaamo maal jedhu suni gabbaheetiin arrabsaan turre? Gurbaan urgeessaa tuujoo jedhamu sun gabbaheetiin islaamummaa arrabsaatiin hin turre? Miidiyaa kanarraa dhabamtanii? Moo isin wanni isin barbaaddanii keessi keessan qullaa ta'ee jennaan wanni isin barbaaddanii haa namni isin faarsuuf namummaa qabdan namni isin haa jedhuuf yookaan pheenxeen akka tasaadha isin haa faarsituuf akkana godhattan moo isin? Pheenxeen goota keenya isin haa jettuuf akkana godhatta yoo taate ati gaafuma pheenxeedhaan faarfamte gaafuma nama amantaa biraatiin faarfamte amantiin kan kee gadalii lixee beekii gaafa sana. Wallaahi gadalii lixaatiin deemaa jirta jechuu gaafa sana. Dheengadda bar gaafa wannaadhaa kana subhaanallah rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchuuti gaafa dheengaddaa qaallichi amma du'e kun du'e kana qeesiin dhayxee irratti qaddaste. Kaatimaa keenya rabbiin nu haa tolchuu malee namni gara biraa deemaa jira jechuu agarsiisa kun. Namni waan gaariitti fudhata laa. Gaafa ati nama biraatiin faarfamuudha jaalatte si galtee gara nama biraatiin faarfamu amantii kan keetiin ala namni amantii kan kee hordofu sirraa jibbee gara amantii biraatiin gaafa faarfamuu jalqabde gaafa san qilee seenuu jirtaa jechuudha. Yoo abdii raggaasaadha dogongore situ itti himamoo siti sirreessuu danda'amoo dhiifaman gaafatin osoo jenneen ati waan tokko wallahi tiisiisa irraa kaasuu hin dandeessu. Dhuguma sitti himan. Tiisiisa irraa kaasuu hin dandeessu. Situ itti himamoo Tayyib yoo itti himuu barbaadde akka kanatti itti himtaasa. Nin dogongoree ati jette fakkeenyaaf amma kaleessa abdii raggaasaadha dogongoree ka jedhe numatu jedheen. Waan san sirriin goonee jenneen. Erga sana ammoo dhufeetiin dhiifama jedhee gaafate. Ati ammoo osoo si taate Facebook irra teessee dhiifama gaafachiisuu dandeessaa? Tiisiisa iyyuu irraa kaasuu hin dandeessu. Maalii fi islaamummaa keessan kana maa gad baatanii maaf hin qabanne isaas bareechitanii maaf hin qabanne? Maaliif akka tiisisaa bakka hunda ijjachuu barbaaddan? Maaliif nama muslimaa irratti duultan? Maaliif gaafa islaamummaan tuqamu isin hin quuqamne gaafa islaamummaan tuqamu hin quuqamtan gaafa ammoo kiristaanummaan quuqamu maaltu isin keessa bulbul jedhe?
moo qalbii kanatu gara wanna gara kufrii kanatti isin dabe laal moo qalbii kanatu gara wanna kana gara kufrii kanatti isin dabee jennaan qalbiin keessan kun isin sochoote laal maaliif gaafa islaamummaan tuqamu irra deddeebi'amee miidiyaa kanarratti namni islaamummaan rabsu maaf sitti hin dhagaami maaf irraan dubbatin har'a Abdii Raggaasaadhaa wanni biraa wanni godhen jiru nama tokko wajjiini ati Yesuus jedhanii wajjin haasawanii kun sirriidhaa miti dhugaadha nutillee waan hin deeggarre isa san ammoo sirriidhaa miti jenneeni jennaan san boodaanii gabbayeetiin dhiifama gaafatee jira eega dhiifama gaafate ammoo wanni biraadha jirti wanni biraadha jirti isa wanni biraa wanni tokkollee hin jiru wanni hafte hin jiru osoo dhiifama gaafatuu isaadha barbaaduu baanne dhiifama hin gaafatin jennaan osoo barbaanne jechuudha wallahi dhiifama hin gaafatin jennaan gaafa sanillee wanni tokko wanni jijjiiramu tokko hin jiru laakiin nuti akka muslimaatitti seera qabna islaamummaan kabaja qabdi tamam islaamummaan kabaja qabdi islaamummaa kana seera waan qabnuuf jecha wanni kun sirrii miti jenneen dhiifama gabbee gaafate viidiyoochi kaase erga kaaseen booda ammoo asii dhukkee kaaftaati wanni ati gootuuf koomentii fi laayikii barbaadu malee wanni biraadha jirti isa erga saniin booda wanni haasawaan jirti maal wanni irratti duultaniif maal isin godhe maal isin godhe asiin dura gaafa inni asitti kallachetti waan gurraacha tokko dibateetiin deemu itti duulaa turtani bakka abdiin kun akkasuma salaatee akkanuma ta'e jettan baga godhe wallaalee illeen goone inni illeen tamam wallaalee illeen goone baga godhe tamam isinitti baga maaliif jennaan خلاص amantii biraa namaa tuquun sirriidhaa miti gaafa inni amantii islaamummaa jabeesseetiin olii gad deemullee isinumatu tuqa isin kana jechuun bari hinaaffaa jechuudha malee waan biraati miti mucaan kun akkanuma dhufee akkamitti muslimtoota bira beekame akkamitti nama gurguddaa biratti beekame ati hin beekamtu ati durriyyeedha ka ati bakki oltu bakka biraati ka mucaan kun ammoo dheengadduma islaamummaa qabatee nama hunda bira beekame sadarkaa Itoophiyaatti namni hundi beeke tamaam ajenda dhabdammoo isin kama hagana gabbuutaniiti wantoota kana naannessitan bakka hunda khalaas eega si caale rabbiin tola rabbiin namaa kennuudha si caale khalaas si caaleetiin jira dhugaadha sirra beekameetiin jira ati waggaa 30 waggaa 50 asirra teesse waggaa 20 waggaa 10 asirra teesse Facebook irraa osoo iyyitu TikTok irraa osoo iyyitu inni si caale tola rabbiiti subhanahu wa ta'ala tola rabbiiti khalaas muslimtoota hunda bira beekame beekame bu'aa buusee jira jarjara qaba jarjara qaba namni hujjatu namoo jarjaraadha oromoon wagguu dubbatu jarjaraa fi jabaatu nama galchaa jedhe akkasii bara oromoon wagguu dubbatu jarjaraa fi jabaatu nama galchaa jedhe durum jarjara qaba jarjara qaba jarjara sana ammoo nutu sirreessaa fi malee sii miti tamam sii miti waan irra qabdu waan tokkollee hin qabdu yoo kiristaana taate kassasuu barbaadde kootu kassasi kiristaana jedhiti kootu kassasi yalla kassasi yoo ammoo muslima taate muslimni waa sirreessuudhaaf wal sirreessuudhaaf deema malee miidiyaa irratti baatanii nama tokko irratti mucaa reefu islaamummaa qabatee irratti hamilee isaa dha'uudhaaf jecha duuluun kuni ani wanna natti hin fakkaatu ani nama dhugaadhaaf deemu natti hin fakkaatu kun takka hinaaffaa taati hinaaffaa qalbii keessa sin guute akkamitti mucaan kun reefu islaamummaa qabatee namoota gurguddaa bira beekame sadarkaa majlisaatti sadarkaa ulamaa gurguddaatti sadarkaa biyyaatti beekame dhugaadha kun tola rabbiin namatti oolu tola rabbiin subhaanahu ta'ala namatti oolu osoo ati teessu ati amma nam tokko sin beeku namnummaan tokko lafarratti namni si beeku hin jiru osoo si arge namni gurguddaan footoo si wajjin hin kaa'u si baqatee si biraa deema si akkana jirtu eegasanii mucaan kun lafaa ka'eetiin islaamummaa qabatee haganatti beekame sababa kanaaf jecha yoo itti naafte malee wanni biraadhaan jirtu takka tana lammaffaa takka wallaala keetiif situ wallaalaadhaaf namni beekaan ammoo silaa waan kan mucaan kun yoo dogongoreyyuu suuta jedhaniitiin abdii keenya wanni kun dogongora wanni kun sirrii miti jedhanii wal sirreessan nuti muslimaa bar osoo inni dhiifama gaafachuu barbaadeyyuu osoo inni dhiifama gaafachuu hin barbaanneyyuu ta'eeti nutu keessaan naqeeti wanni kun sirriidhaa miti jedhan kan ammoo gooneetiin jirra alhamdulillah rabbil alamin gooneetiin jirra isa kana kanarra dabartee ammoo tamaam kanarra dabartee ammoo ati muslima ta'a mucaa islaamummaa reefuu qabatee irratti duulu jechuuni kuni qalbii kan keedha dhibee qabaachuu malee ani wanna natti hin fakkaatu nama quuqama amantaaf qabu natti hin fakkaatu wallahi nama quuqama amantaaf qabu natti hin fakkaatu
ati yoo takka hinaaffasi keessa jira takka ammoo wallaalatu sitti jira malee namni waa beeku akkanan godhatu yaa joo namni beeku muslima ta'aatiin xayyib mucaan kun keenya dogongore eenyutu itti hima nutu itti hima sirrii miti waan kana abdii keenya waan biraadha hojjedhuuti itti fufii laakiin bakka tana sirrii miti ka jedhu nuyi tana ammoo jenneeni jira tana bira dabartanii ammoo irratti duula banuun abdiin akkanaadha maalii ta'ee jira akkanatti jarjare birriidhaaf jecha eenyu siin jedhe mucaan hojii qaba durallee osoo islaamumatti hin dhufin durayyuu mucaan hojii qaba islaamumatti osoo hin dhufin durayyuu hojii qaba ammallee hojii masaniin jiraachuu jira durallee jalqaballee qarshii inuma qaba ammallee qarshii masaniin jiraachuu jira islaamummaa keessatti dhufeef jecha birriin guurameef kennameef tokkollee hin jiru tamaam islaamummaa dhufee jedhamee namni birrii kenneef wayitu illee hin jiru mucaan durallee hojjetaadha hojjetatee bula waan haga danda'eetiin hojjetateetiin bula ammallee hojii masan jabeeffateeti hojjetatee bulu jira malee waan biraati miti hojiin inni ammoo dabalataan hojjetu waan da'waa irratti kan hojjetu ammoo inni kuni ufii isaatii waan ka'umsa isaatii nu hojjedha jedhee ka'e malee akka keessan kan osoo miidiyaa irratti taa'ee nama arrabsaa olee inuma danda'a bara. Laakiin ammoo erga islaamummaatti dhufee islaamummaa keessatti ambaasaaddara ta'uu qaba jedheetiin hojjechuu jira. Ekan hojjechuuti jira. Erga hojjechuu jiraate namni hojjetu ni gufata waan sirrii hojjeta tamaam waan sirrii hojjeta ni gufata. Gaafa inni gufatu lafaa ol kaasaa gaafa inni sirrii hojjete jajjabeessaa akkasitti deemna malee akka isin hojjettan kanatti miti yaa jamaa akka isin hojjettan kanatti miti yoo ammoo seeratti dhiyeessuudhaan gaafii pheenxeetiif immoo gaafii pheenxeetiif deebi'an kennu pheenxeen wanni jedhanii abdii raggaasaadha seeratti nu dhiyeessaa jedhan abdii raggaasaa seeratti dhiyeessuudhaan dura masrattaayyeedha seeratti dhiyeessuu barbaachisa abdii raggaasaadha seeratti dhiyeessuudhaan dura masrattaayyeedha ka arraba qajeelaa charchii ofii keessa dhaabbatee ittiin dubbate san seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Masrattaayyee raajii kan isin jettan san kana qabtee jiru san. Uffata musliimaatii bara uffata gaddaa jedhee kan arrabse kan uffata gaddaa kan ofirraa baasee dheeni bara. Akkasii bara. Uffata gaddaa kan ofirraa baasii jedhee kan dubbate bara masrattaayyeeti. Maal inni maal seeraa oli moo maaf seeratti inni eessine xayyee? Dura masrattaayyeetu balleesseeti dhaqaati masrattaayyee mana hidhaa seensisaa kaati erga sanii kottaati abdii nu gaafadhaa isinitti kennina gaafsa. Masrattaayyeedhaa osoo ammoo seeratti hin dhiyaatiin abdii dhiisiiti ati namni biraatu sasuma taate daa'imni xiqqaayyuu isinitti hin kenninu abadan. Abdiin waa beekaatiif iyyuu dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama gaafateemi. Masrattaayyee dhiifama sanuun gaafanne bara. Hagammaa waldaa keessa taa'eetiin bokkisu jira. Hagammaa waldaa keessa taa'ee bokkisu jira. Nama guddaa ta'eetiin islaamummaa arrabsee bara waldaa keessa dhaabate. Islaamummaa arrabse. Eega islaamummaa arrabseetiin jedhe seeratti dhiyaachuu qaba. Dhiifama iyyuu hin gaafate dhiifama osoo gaafate xiqqoo siidhaa wayyaadha jennee bira dabarra. Dhiifama iyyuu hin gaafanne see islaamummaa arrabse. Eengadda gurbaan tokko gabbayee anuyyuu maxxanseetiin ture. Gurbaan tokko gabbayeetiin islaamummaa arrabseetiin ture. Quraanni kun wannaadha jedhee falfala jedhee. Falfala jedhee. Quraana kan arrabseetiin ture. Mucaa sana ammoo ijoollee achi jirtutu isin waan takka hin dubbanne ijoollee achi jirtutu jala bu'eeti mucaa san seeratti dhiyeesse malee. Asin dura kaffeyaaloon suni gaafa islaamummaa arrabsu amma hidhaa baay'eetiin jira miti isa maal godhe akkanumatti jiru. Urgeessatu ijoo mucaan jedhama koobilii ka jedhamu mucaa amma ganama kana maxxanse tokko islaamummaa arrabsaatiin oolu. Maaf kanarra hin dubbatina duriyyaa kanarra. Tamaam. Maaf hin dubbatina ijoollee kana duriyyaa kanarra. Maal abdii raggaasaadha maal isin godhu? Hin ariifate baga ariifate. Ni hojjete baga hojjete. Tamaam. Amantii namaa tuqe takka amantii namaadhaa hin tuqne dogongorri takkattiin isarraa argamte isii tana ammoo dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama gaafatee jira taani itti fufaa jechuudha. Wanni ni balleessa akka illee jiru amantii islaamummaa lallabe. Amantii islaamummaadha haa lallabu. Haa beeksisu. Tamaam. Haa baratulleedha haa beeksisulleedha. Ka barumsaa isin hin galchu ka maalillee isin hin galchu wanni tokko wanni isin ilaallatu tokkollee hin jiru. Wanni isin ilaallatu hin jiru. Yoo akka musliimaatitti hin deemna jettan ammoo abdii raggaasaadhaa nama isin jala dubbachuu diduudhaa miti nama isin irraa fagoodhaati miti itti bilbilaati
akkana kana jedhaati dubbii sirreessaati sirreessinee jira jedhaa deema akka nama sirna qabutti akka nama sirna qabutti sirreessaati deema akkasanitti malee ummata kuffaaraa wajjin gabbaatanii abdii raggaasaadha akkana ta'e akkas ta'e yoo ka jettan taate gaafa san isintu ufii keessanii rakkoon isinii jirtii isiniin jechuudhaaf tamaam ufii keessanii rakkoon isinii jirtii jechuudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keessan hunda keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu haa qajeelchu warra karaa haqaa irratti jiraatu rabbiin nu haa taasisu akkas akka ammoo pheenteedhaatti wannan dhaamu akka waliigalaatitti wannan dhaamu akka muslimaatitti nuti karaan deemuu qabnu karaa ifa galaa amantii islaamaa lallabuu qabna keessattuu miidiyaa irratti of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaadha waan jedhu sirriidha. Akka kiristaanaatitti baalagee waa arrabsitu ka amantii arrabsitu eessa keessa baay'atti natti himami adaraa keessa. Baalageen amantii arrabsitu ka yeroo hunda amantii irratti afaan ofii dhaaqattu eessa keessatti irra baay'atti. Muslima keessa baay'atti. Nama muslimaatu waa arrabsaa. Muslima keessa baay'atti natti hima. Muslimni Yesuus jechaati nama arrabsaatiin oola waaqa kiristaanii waaqa isaatiin oola yoo guddate bar nama jedhaa bar. Nama jedheetiin beeksise malee muslimni amma innummaallee wagguu dubbatu nama jedheetiin beeksise malee waan biraatii miti. Eessa keessa baay'atti ijoollee muslimatu baay'ee arrabsaa nama. Muslimaa miti bar kan arrabsu. Kan durriyyeen hundi gabbaatee irratti afaan haqattu islaamummaadha. Tokko lamaa miti kun yeroo hundumaayi. Muhammad jettee maqaa nabiyyi kabajamaadha ol fuuteetiin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad maqaa nabi Muhammad alayhi salatu wasalam fuuteetiin ka gadi buuftu eenyudha ijoollee kiristaanaati baay'inaan. TikTok irra dhaqaati ilaala akkaataa jirri itti arrabsan. Facebook irratti kootaati ilaala akkaataa isaan itti arrabsan akkaataa islaamummaa itti arrabsan. Kun yeroo takka lama miti yeroo hunduma. Tama yeroo hunduma kun. Kanayyuu osoo hin dubbanne ati dhuftee abdii raggaasaa akkana godhee hojjette ati dhibeetu si keessa jira malee nama dhugaadhaaf deemuun fakkaatu. Dhaabbadhaa of ilaala. Dhaabbadhaati of ilaala. Yoo dhaabbanne of hin ilaallu jettan ammoo isinilleen deema nutilleen ni deemna jechuudha. Isinilleen deema nutilleen ni deemna. Dhaabbadhaati of ilaala. Maal hojjechuu jirra jedhaa? Maal hojjechuu jirra jedhaa? Ati seenaan kan keedhaa kan hin beekamne kaaga mucaan kun dalagin maal dalagdeerta ati islaamummaa keessatti? Maal dalagdee ati? Mee wannummaa ati dalagde islaamummaa keessatti yoo sagaagalte malee seenaan kan kee sagaagalummaadhaan seenaan kan keedhaa yookaan hannaanfaa seenaan kan kee durriyyummaadha yoo si himame malee maal hojjette? Maal hojjette mee naaf himi? Maal hojjettee jennaan abdii raggaasaadhaaf dhaabbata? Seenaan kan keedhaa islaamummaa keessatti maal jedhee si barreeffamee jira? Nama salaatu jedhamee si barreeffamee jira. Nama soomu jedhamee barreeffamee jira. Nama zakaa baasu jedhamee si barreeffamee jira seenaan kan kee. Nama saffii awwalaa jiraatu jedhamee si barreeffamee jira maqaan kan kee. Seenaan kan kee dhabar fokkataa yoo taate malee waan gaarii kasirraa takka dhageenyeetiin hin beekne mucaa reefuu islaamummaatti dhufe ka hagatu akka danda'ame tokkooni. Haga danda'ame tokkoon ummataaf dhaabbatu haga tokko danda'ame tokkoon islaamaaf dubbatu irratti duula banuu jechuun kun salphina. Dhaabbadhuuf ilaali. Dhaabbadhuuf ilaali. Wantoota akkanaa kana keessan sesseene. Bakka biraatti allaaggaxa deemaati. Bakka amantiitti bakka wantoota akkanaa osoo hin taane bakka biraatti deemaati allaaggaxa takka isin tuqneen beeknu isinillee tuquun barbaannu. Sababni isaadhaa nutii fi isin waan garagara. Achitti isin bakka biraatti taphadhaa. Bakka biraatti taphadhaa. Bakka biraatti taphadhaa. Tamaam. Bakka kanatti ammoo dhuftanii bakka kanatti taphachuudhaaf yaalina. Bakki kun bakka itti taphatanii miti. Hin taphatina bakka kanatti. Bakka amantaa kanatti hin taphatina. Bakka namoota islaammatti dhufanitti hin taphatina. Yoo gorsuu barbaadan keessan dhaqaa gorsaa. Yoo ammoo hin gorsinu jettan afaan keessan adabadhaatuuf irra ta'a. Tanumoon isinin jedhu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.